Hai hordoftoota keenya jirtu nagaa keessanii nageenyi waaqayyo siif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaadha. Jiruuf jireenya akkami hunduu bareedaan jajjabaattu. Nuti sirra nagaa keenya qarra maal hojjetaan jira seetanii daabboo kanan dura ayyaana firoon turshii sinin agarsiifne maafan har'a sinin agarsiisa jedheen ture jechuudha. Bara haaraatiif garuu daabboo tosheera. Haala kanaanii ibidda duranitti naqee warroonni daabboo toshuu hawwitanii yaaddanii warroonni biyya arabaa galletti akkasitti haara keessa gangalanna jechuudha. Garuu dhugaa dubbachuu wanti biyya ofitti hojjetanii das nama jedha. Yeroo akkanatti bakka ibidda bobeessitanii daabboo fa'aa biddeen fa'aa waan adda addaa hojjettan das nama jedha. Maaliif waan biyya ofii waan ta'eef namatti tola jechuudha. Dhuma gochuun hin danda'amu. Inni akkasitti haala kanaanii daabboo toshuufanii har'aa daabboo maaliin toshateetanii furno duqeetiidha. Furno duqeetiin toshaa furno duqeetii ayyaanaaf kanan toshee isinitti agarsiifne baay'ee gaayaa wuzwuzii waan ta'eef namatti mijatu ammana jechuudha. Amma mooyyuu nama laaluu deemuu kanan tosha. Nama laaluu deema nama da'ee ni laaluu deema jechuudha. Biddirii jedhu mitiire kunoo eelee laala. Kunoo eelee argitan eeleerra kaawwadheen jira. Eeleerra kaayee aara isaa obsaaga. Obsara. Inna akkasitti kun haala kanaan eeleerra kaa'een jira. Argitanii jirtu. Yeroon irratti naqoo sin argitu daabboo sin argitu sinin agarsiisa jechuudha. Inna haala kanaan kun daabboo warri daabboo toshuu hawwitanii kottaa toshaa kottaa nyaadha sinin jedha. Tole. Amma immoo masqalli dhufaa jira. Daabboonis hin tolfamaa. Ayyaanni biyya keenya tokkicha jammareennaa walirraa hin citu. Wanti namatti tolu quufa irratti quufa jechuudha. Eeleen xiqqoonaan sirranne kuna argitanii eeleerra keewwadheen jira. Akkasittiin kun haara keessan taa'an jira laala. Kanaan haala kanaan daabboo toshaa jirra. Ilaalaa daawwadhaa yeroon irra kaawusii amma kunoo eeleerra kaa'een jira. Yeroon daabboo irratti naqummoo ni daawwattu jechuudha. Itti fufa daawwadhaan isinin jedha. Kunoo eelee nama yeroo ite baalarra naqeen daabbootti naqa. Daabboo simmoo isinin agarsiisa bukoosa. Dhuftoota koo akkuma argitanii bukoon koo kana fakkaata. Barbada immoo kunoo bu'ee jira. Argitanii jirtu ilaala. Argaa haala kanaan akkanatti daabboo toshaan jira. Kunoo baala keessa kaa'een jira. Bukootti naquufan jechuudha. Ofii kiyyaafaa waraabaa jira waan ta'eef xiqqoo wannidha jechuudha. Akkanatti daabboo toshuu hin hawwine isin. Akkanatti daabboo toshaan jiran isiniin jedha. Kunoo daawwadhaa. Yeroon abidda qabsiisu argitanii amma barbada bu'ee jira taruudha bakka. Argaa bakka daabboon koo gizee sadaffaadha kuni. Gizee sadaffaa kooffii jedhe jechuudha. Amma itti naqaa jechuudha. Argitanii jirtu ta'e amma yeroo itti naqummoo isinin daawwachiisa. Kunoo argaa itti naqeen jira. Argitanii kunoo argaa. Amma baalattaan shafanaa ittaan qadaadhaa kanumaa jechuudha. Daabboo ajajuurra manatti tolchuu wayyaam ta'e.
Intola en abdii qabaa kun kana fakkaataa haala kanaanii argaa furnoo duqeetii bichaadha. Bakka haala kanaan xumuramee jira. Daabboon isiniin jedha gubbaatti ariitan jira. Kun akkuma argitanii gubbaa irratti ariin jira jechuudha. Innaa haala kanaan kun daabboo tosheerra. Isti daabboon maal akka ta'u rabbi beekaa. Xalootii godhaayi. Isiniin jedha like share gochuun wanta gatiina maatii ta'aayi isiniin jedhaan ishee kanatti gubbaatti ariitan jira amma. Warroonni daabboo nyaachuu barbaadanis koottaa warri daabboo toshuu hawwitanis akka kanatti koottaa galaa toshaa biyya keessanitti isiniin jedha. Bye bye.